keenyatti aanuun mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame hin milkaa'in hafuun isaa miilan ijoo guddaa ta'eera. Maaliif hin milkoofne kun maal agarsiisaa gara fuulduraatti maaltu ta'a kan jedhu gaaffii namoota hedduudha. Dhimma kanarratti xiinxala isaanii akka kennaniif waayilli keenya Hamzaa Huseen hayyuu seera idil addunyaa kan ta'anii fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti muuxannoo waggaa dheeraa kan qaban obbo Baayisaa Waaqayyaa dubbiseera. Marii kan akkamiin ilaaltan madaalliin keessan maali kan jedhu gaafachuun eegale. Marii jechuun noormaali yeroo akkas koripheerolaan tokko mootummaa wajjin haasa'uudhaaf walii galu jalqaba irratti kan isaan jedhanii amma mariin kun deemaa jirutti lola dhaabnaa jedhu. Sabni hafuura baafatu qilleensi gaariin dhufu namni walajjeessuun dhaabatu jedhanii walii galu. Achirraa jalqaba haasaan utuu bakkeedha walajjeessaa jiranii haasa'uun hin danda'amu maaliif loltuun keechi walajjeessaa jirti namni dhumaa jira ati calmattee hoteela keessa teessee ciree misaa keenyaattee xarapheezzaarra teessee haasa'uun sirrii miti. Achi jalqabuutu irra jure. Kun hin godhamne. Ofuma isaaniitiin barbaanne moo gar tokkotu dide jalqabuma see dhufanii kun akka piriikondishiniitti lafa keessee qawween akka hin ijjiine lafa taa'uu jettee walii galtaa. Isa booddee haasaatti kaa'ata. Atileest sabni gidduutti qilleensa fudhataa differensi isaa argita. Sabni kun iyyuu sana dhiibbaarra ka'a warra walii galata lakkiin kana barbaannu kun nagaa kana barbaannaa akkasii wal loltan hin barbaannu jedhee sabni dhiibbaarra ka'a. Lammaffaa immoo mootummaan Ameerikaa namni akka speeshaal envoyii kun bakkeedhaati ambaasaddara akka Maayik fiddee torban lamachi teessee biyyi guddaan akka Ameerikaa kun biyya xiqqoo akka Itoophiyaa kana walitti fidee walitti araarsuu dadhabuun qaaniidha biyya sanaati. Pireezidaansii keessatti ta'uu irra hin turre kun. Lammaffaa immoo namni marii kanarratti argame liideriidha. Liiderii dhaabbata tokkooti. Liideriin dhaabbata tokkoo qe'eesaa gadhiisee mana isaa gadhiisee loltuu isaa dhiisee deemu noormaali. Dippiloomaatiik piraaktisii biyya lafaa keessatti waa erga negosheeshiniin dhumee jedhee nagaaf buufnee rammuu jedhan farramuu dhaqa dookumentii sanarratti. Isayyuu namatu iddoo isaa taa'ee farrama yeroo baay'ee malee namni mallatteessu liiderii sanayyuu miti. Amma kunis liideriin dhaqee negosheeshinii keessa paartisipeetii gochuun piraaktisii armid istiraagilii biyya lafaa keessa it doesn't happen. Riiskiidha abbaa deemu sanaaf. Kanaatiif kana mulaalte jettu unpredictable negosheeshinii ture wanta kana booddee kanatti ta'a kan jettee foormulaa lafa keessuun qabu siin jechuuf jireenya. Sirriidha akkuma isin jettan iyyuu ummati marii kanarraa ummati baay'ee eegee ture. Garuu gaafa bu'aansaa akkas ta'u immoo dhiibbaa guddaatu uummatarra ga'e. Ammas waraanuma sanatti deebinaa jedhee ummati akka abdii kutatu godheera. Keessumaayyuu immoo akkaataan itti qaamoleen lamaan bu'aa marii sanaa ibsan iyyuu waanuma baay'ee namatti tolu miti akka aariidhaan qaamoleen lamaan wal kumatanii ibsanii bu'aa sana. Kan akkamitti ilaaltan meesinii deebi'ee immoo akkas gochuun isaanii uummatarratti dhiibbaa akkamii qabaata biyya irratti iyyuu dhiibbaa akkamii uuma akkaataan itti jarri ri'aakti godhan iyyuu. Kuni dhiibbaa guddaa uumatu qofaa abdii guddaa akkuma jette sabni irratti qaba ture nagaa barbaada sabni. Saba duwwaatu hin ta'in loltuun gara lamaaniyyuu immoo nagaa barbaadu. Utuu mareen kun nagaadhaan dhumee loltuun adda bilisummaa Oromoo kun bosona keessa taa'anii sorroqa dhuganii agabuu bulanii jireenyumti isaanii mataan isaa akka namaa jiraachuu jalqabu. Isaaniif iyyuu furii guddaa ta'aa ture kun. Sabni sin qabbaneeffate ture. Mootummaanis immoo loltuu isaa ergee loltuun isaa kun jaraa rukutamtii hin dhumtii kunis immoo hin hafa ture. Kanaatiif nagaan barbaachisaa ture hundumaati. Garuu isaantu beeka waan irratti wal dhabanii namni haasa'u ispeekuleeshinuma haasa'a malee dhugaa isaa namni beeku hin jiru ammayyuu hin baane yoo baasanis immoo gareen tokko akka isaa tolutti godhee baasaa gareen kan biraan immoo akka isaa tolutti godhee baasaa gareen lachuu ba'anii dubbatanii jechuun dhugaa isaa dubbatan jechuu miti. Dhugaa isaatii hin barru gara fuulduraatti iyyuu garuu gaa maal goota gaa carraan jira akkasitti nafu. Maaliif qawweedhaan walitti haasa'u malee rasaasaan walitti haasa'aa jiru malee gareen lachuu koo haasaa hin dhaabne. Haasaa sanatti gara afaanitti geddaruudha kan egaa abdii qabnu jennee malee haasaan amma isaan deebi'anii walitti haasa'aa jiru qawweedhaan. Akkam ta'uu danda'a taanseemee maaltu ta'uu mala jettanii xiinxaltu sin? Dhugaa mansiin jedhaa ani pirediiktii gochuu hin danda'u waan ta'u. The only thing I hope yoom akka ta'een hin beeku malee jarri kun walitti deebi'anii haasa'u gaaf tokko kana beeka. Rakkinni jiru akkanaa galutti rakkinni kun aadaadhuma saba biyya keenyaatti. Sabni biyya keenyaa inni lolus intellectualiinis eliit jettus wajjin haasa'ee
lakki yaadi kee yaada kan koo caala nan fudhadha yaadi kee na amansiiseera nan fudhadha kan koo dhiisee kan jedhu aadaa kanaan qabnu. Amma kun Oromoo lamaantu wajjin haasa'ee aamshuur afaan Oromootiin haasa'anii at least sabni nagaa argatu jennee waliin galle. So amma kanatti mudhannee jennu gareen lamaanuu kanaa galutti lakki anatu konvinsi godhee anatu si jilbeenfachiisee jilbeenfadhu wanta siin jedhu waa walii jedhan natti fakkaata. Amma kun dippiloomaasii biyya bakkeetti akkas miti. Amma warri Tigreeyyuu didanii moo jilbeenfatanii dhumuu danda'u turani. Hin fayyisanii saba isaanii at least qilleensa gaarii argatanii. Hankeenyamaa inni na ajjeesi malee hin fudhadhu yaada kee jette du'uu filattati. Kanatti fakkaata rakkinni jiree yaada malee rakkinni oolaa fi mootummaa gidduu jiru rakkina TPLF fi mootummaa gidduu hin ga'u amma sana gaarii natti hin fakkaatu naani. Amma kanatti wanta wal ajjeesu hin jiru garuu abdiin jira gaa walitti deebi'u jedheen yaadani. Ayyee amma wanti bu'uuraa qaamolee kunneen lamaan wantumti akkas isaan gargar fageessee waama tokko irratti illee waliigaluu isaan dhowwu kun maali? Maaltummoo walitti isaan fiduu danda'a? Maal gochuu qabu qaamoleen kunneen gar tokkotti dhufanii nagaa biyyaa buusuuf? Dhugaasaa maalirratti akka diskasii godhan maalirratti akka laban namni beeku hin jiru. Geesii magoona. Geesiin kun maalinni bosona keessaa baanee yookaan paawar sheering jettaa yookaan Oromiyaan Oromoodhaan butamuutu irra jira kan saba filate ta'utu irra jira inni achirra beekuna bu'uu speekuleetii gochuu dandeenya waan baay'ee ajandaa itemii kana dhugaasaa namni beeku hin jiru. Garuu akkan ofii kooti akka ilaalutti wanti marii kanarra furamuu hin danda'amne waan jiru natti hin fakkaatu fedhiinutu jiraate. Hundumtuu karaa isaa mataa jabaatanii akka yaada kootti gaaffiin jiru kun wanta humna warra walitti araarsuu kanaa olis ta'ee warra marii kana keessa jiru garee lamaanuu isaanis ol ta'e natti hin fakkaatu. Maybe jalqabumaa qabdee yommuu dhattee achirra teessu kennitee fudhachuudhaaf dhatte taanaan rakkoon hin jiru. Negotiation waan barbaadu fudhattee galuu miti. Akkanaa galitti galuu rakkinni guddaan kan ture normally piraaksii biyya biraarraa kan argu kennanii fudhachuudhaaf reediin turre jarri kun. Gara fuulduraatti amma hawaasi idil addunyaa dhimma kana keessa galuuf dirqama qabaataa kan akka UN faamoo fuulduratti akkam ta'uu danda'a? Kanarra hammaatamoo abdii fi yaaddoon jiru maal jettanii keessusin? United Nations as keessa lixuu hin danda'u maaliif United Nations caalaa yookaan paaworii qabu mootummaa Ameerikaati. Kanaatiif amma walitti deebi'uudhaaf yoo gareen lamaan sun abaluun hin barbaannu keessaa ba'an jedhanii baasan ta'ee jaruma kana kan itti deebi'udha. Yookaan jarri mataan isaanis immoo anfeedaappen jara kana ajjin taa'ee naasoo jedhee keessaa of baase mootummaan Keeniyaa yookaan Igaad yookaan Ameerikaa of baasan deen iddoo isaanii biyya barbaadda malee in principle gaddaramuu irra hin jiru warri haasaa godhan kun. Ayyee hedduu ulfaadhaa baay'ee galatoomaa kabajamaa. Thank you. Ulfaadha. Thank you. Ragaan baankii addunyaa akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 57 ta'an tajaajila elektirikii hin qabani. Waggoota kurnan darbanitti Itoophiyaatti dhiyeessiin elektirikii fooyya'aa deemus biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessaa hanqina dhiyeessii elektirikaan Itoophiyaan sadarkaa sadaffaarratti argamti. Anniisaa elektirikii hidhaa guddicharraa argamu dabalatee yeroo ammaatti biyyattiin anniisaa elektirikii meegaawaatii 5,250 maddisiisuu akka dandeessu tajaajila anniisaa elektirikii Itoophiyaa ni ibsa. Hidhi Koyishaa ammoo piroojektota madda anniisaa elektirikii ijaarsarra jiran keessaa tokkodha. Hidhi Koyishaa Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 540 fagaatee naannoo kibba lixa Itoophiyaa keessatti laga Oomoo bu'uura godhachuun aanaa Koyishaa keessatti ijaaramaa jira. Piroojeektiin kun garuu duubatti harkifachuutu himama. Tajaajila anniisaa elektirikii Itoophiyaatti itti gaafatamaa koominikeeshinii kan ta'an obbo Mogas Mokonnin sababii itti piroojeektiin kun harkifateef akkasitti BBC'tti himani. የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት እየተገነባ ያለው በኦሞ ተፋሰስ ላይ ነው። የማመንጨት አቅሙ ፕሮጀክቲን ኮይሻ አንዲሳ መድሲሱ ኢጃራማ ካን ጅሩ ለገ ኦሞ ረትዳ ካንን መድሲሱ ሜጋዋቲ 1,180 ፕሮጀክቲን ኩን ከመለቴፈመ ናኖ 2016 keessa ture yeroo sanarraa kaasee dhimmoonni liqaa waliin wal qabatan piroojeektiin kun hanga fi saffisa barbaadameen akka hin deemne godheera. Piroojeektiin kun yuunitiiwwan 6 kan qabu yoo ta'u meegaawaatii 1,800 maddisiisa jechuudha.
Bishaan kana maddisiisu ammoo lafa hidhaa duubaan jiru iskweer kiiloomeetirii 100 irra ciisa. Kun ammoo bishaan meetira kiubii biliyoona 6.5 qabachuu danda'a. Piroojeektiin madda annisaa kun bishaan kuufame xiqqaa qabaatee garuu humna guddaa kan maddisiisudha. Hojjaan isaa Gilgal Gibee 3 qixa kan maddisiisuu danda'u jechuudha. Ijaarsi hidhaa humna ibsaa hojiiwwan gurguddoo fi murteessoo ta'an 2 qaba. Inni tokkoffaan hojii siviilisaati. Kan lammaffaa ammoo hojii elektiroomakaanikaaliidha. Piroojeektiin Koishaa kun akka hidha haaromsa guddichaa hojii siviilii waliin elektiroomakaanikaaliin isaa wal duukaa hojjetamaa hin jiru. Hojii siviilii qofatu hojjetamaa jira. Hojiin siviilii kun erga xumurameen booda elektiroomakaanikaaliin isaa akkaataa diizaayinii taa'een bakka barbaadame ni dhaabama jechuudha. Baankiin Xaaliyaan Saache jedhamu ijaarsa piroojeektii kanaaf maallaqa barbaachisu liqeessuuf erga waliigalee booda al takkaa erga kennee booda akkaataa waliigaltee liqaa sanaan dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf